Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota saaliyaa YouTube. Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundatti nagaaf raamanni isin waliin haa jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Video kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Inshallah yaada bareedduun qabadhee isiniif dhiyaadha. Isiniin jedha. Na obboleeyyan kiyyaa na jajjabeessaa koomentii illee barreessaa. Viidiyoon immoo qulqullina qabaateef osoo hin taane sirreeffachuun danda'a waan dogoggoreen isiniin jedha dhiifama waliin. Na karaa mata duree kiyyaattiin darba. Obboleeyyan kiyyaa warreen biyya alaatti dadhabaa jirtan, obboleeyyan shamarranii, obboleeyyan dhiiraa hunda keessaniifiyyuu nilaalata yaadni ko. Inshallah rabbiin nuuf laafisellee kara biyya keenyatti illee gallee biyya keenyatti immoo hara galfannee rizqii barakaa qabdullee qabannee akka gallu rabbiin nuuf haa taasisu. Jajjabaadha. Gallee maal hojjanna jettanii hin yaadda inaatii. Inshallah yoo rabbiin nuuf laafise waa xiqqoo tokko hojjannee ishirraa rizqii barakaa qabdu argannee ittiin jiraachuu dandeenya. Na akkasiin isiniin jedha. Baay'inaan yoo galle maal hojjanna jennee kan yaadnu jira, maalitti jiraanna jennee kan yaadutu jira. Obboleeyyan koo rizqii keenya gaafa silaa nu uume rabbiin ittiin waliin nu razzaqee nu uume yaadda inaadha. Kana sammuu keessan keessaa balleessadha. Agateessan taa'atii kara biyya keessanii deema. Inshallah akkuma biyyi keenya maatiin keenya keessa jiraatanutti biyya keenya keessa jiraachuu ni dandeenya wallaahi. Inni akkasii hundi keenya iyyuu karoora mataa keenya qabna. Karoora keenya rabbiin illee galmaan nuuf haa ga'u. Yaada keenya muraada keenya kullii keenya nuuf haa guutu. Inni kan inni isiniin jedhu waa xiqqoo tokko hojjannee nuuf darbuu dandeessi. Amma mana namaa keessatti hundi keenya iyyuu alaan qabatee jechuudha. Mana namaa keessatti sa'aatii 24 amma dadhabne, gallee biyya keenya keessatti sa'aatii 24 yoo dadhabne wallaahi isarra faayidaa kan argachuu dandeenyu. Inshallah umrii dheeras waggaa hedduus biyya namaa keessa taa'uun faayidaa inni qabus hin jiru. Faayidaan inni qabu irra caalaan isaa miidhaadha. Iddoo tokko too dhukkubsannee jennee birriin wanti nuti hojjannee wal'aansa keenya hin dandeessu. Kanaafiyyuu obboleeyyan koo shamarranii irratti yaadaa, irratti xiinxalaadhaa. Birrii ilaalina wallaahi aafiyaa keessantu caala hundayyuu miliyoona qabaachuu miti aafiyaa qabaachuu. Na maaliin qabadhee gadaa, maaliin biyyarraa qaba jettanii dugda duubatti of deebiftanii yaadda ina waggaan isinitti dheeratti umriin keenya taa'ee nu eeguu hin danda'u. Akkasuma umriin keenyas ni deemti. Inshallah isiniin jedha. Warreen yaada akkanaaf keessaa qabdan otoo ofirraa laaffiftanii bareedaa waa xiqqoo tokko yoo harkatti qabattan galtanii biyya keessan keessatti shaayidhuma bunuma waan kana waan xiqqoo irraa kaatanii waan guddaa qaqqabuu dandeessu. Kanaafiyyuu yaada keessan akka olii gadi hin facaafne, akka hin yaaddofne jajjabaadhaa irratti yaadadha. Inshallah rabbiin isiniif haa laaffisu waan jabaatte hundayyuu. Na kanan isiniif dhaamuu barbaade isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Inshallah kan yaada bareedduu yookiin immoo yaada furmaata qabu qabadhee kaniin isiniif dhiyaadhu ta'a. Fuulduraaf inshallah viidiyoo bareedduu, viidiyoo qulqullina qabu hojjechuudhaaf fedhiin qaba. Inshallah warreen immoo YouTuberoota taatan like, subscribe chaanaalii koo na beeksisuu hin dhiisinaadha. Inna akkasiin isiniin jedha. Abshiraa obboleeyyan koo jajjabaadhaa waan qabdan harkatti qabadhaadha.
uf jajjabeessaa uf hin laaffisinaa haamilee keessan hin cabsinaan isiniin jedha obboleeyya shamarranii irra caalaa kan laallatu dubbiin kuni. Innaa kanan isiniif dhaamuu barbaadee kanaafuyyuu irratti yaadaa irratti xiinxalaa maalittiin galee jiraadhaa akkamittiin jiraadhaa kanaaf keessaa xiqqeessaa isiniin jedha jajjabaadhaadha. Bakka jirtan hundattuu rabbiin isin haa gargaaru, rabbiin diidoo isiniif haa kennu, rabbiin isin haa jaallatu isiniin jedha. Ramadaanni dhufee hojiin bakka hundayyuu ni baay'ata. Kanaafuyyuu uf jajjabeessaa irratti sabrii godhaa astagfirullaa jedhaa jabaadhaan isiniin jedha. Yaanni koo kanumaa mata duree itti aanuun immoo inshaallah yoo rabbiin na gargaare yaada biraa qabadhee kanin dhiyaadhu isiniif ta'a. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskaraayib gochuu hin dagatinaadha. Laayikii tuquu hin dhiisinaadhaan isiniin jedha inshaallah. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Sagalee irratti illee viidiyoon qulqullina hin qabullee